السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان هردفتوتا كبجمو بالي تي في نجين كوبا كم جرتين تسنادا قبل سنين جتة بالين تي في أرقبي بريدا باي بروم سجودك أبو كبتي دفجرة هم المقبي كنت هردفنا في الركين ياد يوك أبات يوكا فيديو كان روان إسنين قليو جراته كرا كومنتي تنونغهون الرانفتنا أكا الرافية دمتن أمو أبديك أبا والله يهدو عن بريدا دا بالي تي في سبسكرايب قوتشو إن الرانفتنا إسنين جتة akkamitti qur'aana ma'nawiyaa isaa wajjiin osoo yookaan qur'aana tokko akkamitti barachuu dandeenya simpili yoo qur'aana kan beeyne taate yooma beeyne iyyuu akkamitti bifa bareedaa ta'een ma'naa isaa tafsiira isaallee barataa waliin deemna waan jedhu waliin ilaallaa na hordofa. Baaliin TV qabatee dhufee jira. Akka irraa gammaddan akka itti bohaartan abdii qabaa nu hordofa. Kallattii dhumaan gara Play Store seennaa. Play Store namni hin beekne hin jiru. Play Store seentanii achi keessaa buufattanii bakkee duwwaa kanatti iddoo duwwaa kanatti yookaan sarchii kanarratti maal gattuuneetumaan maal jennee barreessina Qur'aan jenneetuun barreessina. Simpili Qur'aan jenneetuun barreessina. Qur'aanni gosa hedduutu baha asirratti akkuma argaa jirtan baay'eedha. Yoo ati Qur'aan jettee barreessite baay'eetu sii baha, gosa baay'eetu sii baha. Kana keessaa nu kana filanna Qur'aan for Android ka jedhu kana kobbeen irra isinii marsaa deema yookaan galamaan isinii tuqaa deema jechuudha akka isiniif galu. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan kunoo irra isinii marsaa jira. Qur'aan for Android ka jedhu kana gattuudha. Yeroo gattuunetti waan buufadhee irraa fayyadamuuf jechuudha. Open jenneetumaan seennaa isin install godhattanii open jedheetuma seenee isin agarsiisani. Okay, yeroo as isin fide yes or no jedhee isin gaafata. Faayilii irratti wannaa buufachuu barbaaddaa. Mee ani buusuu waan hin barbaanneef isin buufachuu barbaadda yes jettanii seentanii mee yes jennee alaallu download goona. Ifama wajjin. No yoo jettaniin kallattii dhumaan isin seensa'in. Yes yoo jettaniin download isin godha faayilii irratti isinii buusa. Faayilii karaa qafoo irratti qafoo karaa wannaatiin jechuudha. Isinii buusa. Ifama wajji. Asumaan Baalee TV subscribe gochuun irraanfatina. Baaleen TV'n keessanii miidiyaa keessanii inshallah gara fuuldurattis waa hedduu hin hojjanna jennee yaadaa jirra. Rabbiin galmaan nu haa ga'u. Okay, gadi bu'ee jira. Yeroo gadi bu'etti inni ofiin seensaa iddoo kana seensa jechuudha. Bakka kana si fida. Akkuma argaa jirtan gubbaa kanarratti waa sadiitu jira. Suuraa raayitiitti isin godhaa jira. Juusa qara'uu barbaaddu bookmarkis ka jedhu kanallee waa sadii kan isin fida. Isin amma fakkeenyaaf suuraa Al-Faatihaatu jira lammaffaa tokkoffarra akkuma argaa jirtan Faatihaa, Al-Baqaraa, Al-Imraan, An-Nisaa akkanumatti jira. Ka barbaaddu bakka qara'aa duraan jirtu seentee qara'uu dandeetta. Harfiillee gurguddifachuu dandeetta yoo fakkeenyaaf namoonni garii nama ijji isaanii baay'ee hin hubatu nama gurguddaatu jiraachuun mala gurguddifachuu dandeetta. Karaa hunda isinitti agarsiisaan obsaan na hordofa. Mee kallattii dhumaan tokkoffaa mee suura Faatihaa kana laallaa kama tokkoffaarra jiru kana laalla Faatihaa gattuuna. Okay, aynu fida akkuma argaa jirtan kana ofumaan transit godhee jijjiira gara maqatti. Yoo inni ammoo ka isinii jijjiiruu dhabu taate mallattoo tuqaa sadii tanan agartanii irra isinii marsaa irraa tuqaa sadii san seentan. Yoo inni isinii jijjiirin tuqaa sadii eega seentan show Qur'aan ka jedhu kun transit Qur'aan jedhama bakka sanitti. Akka inni jijjiiruuf mee kun akkanatti isinii fida dhaggeeffattootaa fi hordoftoota kiyya. Yoo amma akkanatti isinii fida gara Qur'aanaa kana keessa yookaan bakkuma shaashaa kana garaachuma gattuudhanii mallattoo tuqaa sadii tana bira deemtan alaaxuul achi deemtanii isii gattuudhan. Yeroo gattuudhanitti iddoo kana isinii fida kunoo. Ka tokkoffarra jiru kana show translation akka afaan kamitti jijjiirachuu barbaadda afaan kamitti akka Qur'aanni kun sii hiikamaa deemu feeta waan jedhu asirratti si gaafata jechuudha. Isa gattuuna yeroo gattuunetti ani afaan Oromootirra waan kaa'eef isin amma Okay, an amma
kii afaan oromoo waan jiru akkamitti afaan oromoo kaanna waan jedhu ammoo quraana garaachuma kana gattuuxanii iddoo mallattoo sadii tana keessaa yoo ka dhabdan taate yookaan yoo bifa kanaan ka fidu taate show translation kana gattuuxaniituma bakka kana argaa jirtan natti fakkaatee dhiifama iddoo kana mallattoo garagaltee jirtu tana ila kunoo ta'irra isinii marsana gattuuxan afaan kamiin akka qara'uu feeta yoo afaan oromoo illee hin barbaanne jechuudha isii yoo itti gattuuxan more translation ka jedhu kana gattuuxan ammas kunoo more translation ka jedhu kana gattuuxan yeroo gattuuxetti akkuma argitan afaanota hedduu jira afaan hodduutu jira asirra as keessa laallattanii ol deemtanii ol harkiftanii afaan feetanii afaan amaaraatiin feetanii afaan somaalee feetanii afaan feetaniin ka anamma kiyya afaan oromoo waan jiruuf qubee oo bira deemtaniituma ol baafattanii anamma kiyya tokkoffaa kanarratti ol baafadhee jira amaariffaan illee kun akkuma argaa jirtan afaan amaaraatiin illee jira kun afaan amaaraatiin amharic translation afaan amaaraatiin si jijjiiruu barbaatte alaaxuul si jijjiira amma afaan oromootiin jiraami dura mee seennee ilaalla afaan amaaraa kanaan hin jijjiiramu hin jijjiiru okay afaan amaaraa irratti daawwatu godhadha namni afaan oromoo hin beeyne illee jiraachuun mala afaan amaaraa galuuftu jiraachuun mala kanaaf afaan lachiinuu yookaan afaan tokkoon godhachuun dirqama ta'a jechuudha okay ka tokkoffaa san irraa balleessee ka lammaffaa irratti ka afaan amaaraa kan irratti raayitiin godha okay kuma argaa jirtan kuno jijjiiree jira afaan amaaraatiin jijjiiree jira jechuudha qubeen kun namoonni gariin qubee itti xixiqqaatee qubee gurguddifachuu yoo barbaanne hoo akkam goona waan jedhu waliin ilaallan mallee kallattiidhumaan ammas eessa deemnaa mallattoo tuqaa sadii tana bira deemnaa jechuudha isii gattuudha seetingii seennaa seetingiin isii tana isii gattuudha ol harkifanna jechuudha ol harkifna kana ol harkifnee translation text size size isa akkamitti guddifanna waan jedhu kana ila kunoo isii tana haga dhumatti guddisuu dandeettanii haga dhumatti illee as guddisuu dandeettanii akkanatti isii guddifachuu dandeettanii garuu marratti guddata waan ta'eef nuunsumatti akkana ifinnee mee asii baanee ilaalla garii okay gooteetuma baata okay gubbama kanaan duuba deebina kunoo barreeffama gurguddisee jira jechuudha gurguddisee jira amma akkamitti qur'aan hoo akka nu qara'u goona ka jedhu garaachuma kana gattuuna kobbeen isin agarsiisaa jira kunoo xiyya asiin mallattoo pileey tana gattuuna qur'aana irratti alaaxuul qur'aana qara'a mee gattuun ilaalla dhageeffadha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اوكي سوتاك إنك أقول لك قولون دندتني أفان أروموتين هو كجلو akkuma argaa jirtan ila kuno bakkuma tana seenne jechuudha afaan oromootti deeffachuuf achuma gattuuta raayitii ka afaan amaararra jiru kanarraa kaafnee ka gubbarra jiru sanirra keennaa jechuudha gaalii abbaa boru ka jedhu kan isatu hiike isarra keennaa isarratti godhannaa kana keessaan balleessinaa kuno kallattiidhumaan wayituma san si jijjiira mee pileey goonee dhageeffanna walumaan عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين على طول سججرا دي ما جتشو والله باي بريدادا اك الرافية دمتان ابديك ابا غافي وان اسنين قل لأمو كرا كومنتي تينا غافتشون الرامفتنا بالي تي في سبسكرايب gochuun qophiilee babbareedaa barumsa qaban baay'ee asirratti ka dabarsuuf taa'u inshallah akkan hordoftan abdii qaba
حاجة قبي براتين ولت ديبنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.